Gumii wal falmisiisaa ta'e kan Hiwaat irratti itti aanaa dura taa'aa ta'uun kan filataman obbo Amaanu'eel Asaffaa miseensonnii fi hoogganni paartichaa ilaalcha siyaasaa itti amananiif jecha hidhamaa, hojiirraa ari'amaa fi mindaa dhorkamaa jiru jedhan. Kun immoo seeraan alaa kan jedhan obbo Amaanu'eel kunis sirnaa fi seeraan sirreeffama jedhaniiru. Aanaalee adda addaa naannoo sanaa keessatti gaggeeffamaa akka jiru namoota muuduu fi kaan immoo kaasuun seeraan ala waan ta'eef jecha manneen marii caasaalee keessa jiran seera hundee godhachuudhaan sirreessuuf akka jiran dubbataniiru. Bulchiinsi yeroo kan naannoo sanaa walga'iin akka hin gaggeeffamne dhorkuyyuu mirga diimokiraasii qabsoo fi wareegamaan mirkaneessanne waraqaa tokkoon nu harkaa hin fudhatan jechuudhaan uummanni waltajjii gaggeessuusaas dubbataniiru. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo kan Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa hagayya 14 bara 2016 bulchiinsa godinaa aanaa fi magaalaaf xalayaa erganiin bulchiinsi jiran pireezidaanticha ituu hin beeksisin walga'ii akka hin gaggeessine qajeelfama kennanii turan. Dhimma kana laalchisee hoogganoota bulchiinsa yeroo kan bulchiinsa naannoo Tigraay irraa deebii argachuuf bilbilaanis ta'e qaamaan argamuun yaaliin ta'e milkoofne. Ta'us garuu baatii 2 dura itti aanaa pireezidaantii bulchiinsa yeroo kata'an Leetanaa Jeneraal Taaddasee Warrada saamiinsa sibiilaa fi albuudaa wal qabatee itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf bulchiinsi isaanii hojjetaa akka jiru ibsanii turan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Pireezidaant Joo Baayiden sababa lola Tigraay keessaatiin waggoota 3 dura ajaja hooggana olaanaatiin uggurri namoota dhuunfaarra akka kaa'amu ayyamanii turan haaromsanii jiru. Pireezidaant Baayiden xalayaa fulbaana 6 afyaa'ii mana maree Yuunaayitid Isteetsiif pireezidaantii seenataaf barreessaniin haal dureen jalqabaa ajajni kun akka ba'uuf kakaase irratti jijjiiramni akka hin jirre ibsan. Haalli Itoophiyaa kaabaa keessaa fi isatti hidhata qaban sochii nageenyaaf tasgabbii Itoophiyaaf naannoo guddicha gaanfa Afrikaa bal'aaf sodaachise nageenya biyya keessaa fi alaa kan Yuunaayitid Isteetsiif imaammata alaa qabdu irratti balaa adda ta'e itti fufee jira jechuudhaan xalayaa Waayit Haawus maxxanse keessatti dubbataniiru. Kanaaf Itoophiyaa laalchisee labsii hatattamaa biyyoolessaa ajajii hojii raawwachiistuu 14046 keessatti labsame itti fufuunsaa barbaachisaa ta'uu murteesseen jira jedhan. Ajajni hojii raawwachiistuu 14046 yeroo jalqabaaf fulbaana 17 bara 2021 yeroo wal dhabdee mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti uumame sadarkaansaa ol ka'eetti kabahee ture. Tarkaanfiin ammaa kun immoo ajajni duraan kennamee ture guyyaan xumuraa kan hojiirra oolfamasaa dheeressee jira. Ajajni kun namoota murtaa'oo dhiittaa gargaarsa namoomaa fi mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti hirmaatan irratti qoqqobbii kan kaa'edha. Waggaa barnootaa bara 2016tti qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12ffaa fudhatan barattoota 674 keessaa barattoota sadarkaa olaanaa seenuu fi qabxii kafidan 504 yookaan 36,409 qofaa ta'uu ministiriin barnootaa Birhaanuu Naggaa beeksisaniiru. Ba'iin kun kan waggaa darbeerra wayyaawaa ta'uu kan ibsan ministirichi waggaa kana barattoota qormaataaf dhiyeessan manneen barnootaa 1,363 keessaa barataa tokkoyyuu hin darbine jechuudhaan wixata har'aa qaammee 4 ibsa kennanii beeksisaniiru. Hanna qormaataa ittisuuf jecha bara 2014 qabee bara kana yeroo sadaffaadhaaf keellaa yuunivarsiitiiwwanii keessatti kan kenname qormaati biyyoolessaa kun barattoonni 92 waraqaa irratti 8 immoo marsariitii irratti akka fudhatan ta'uusaa ministirichi beeksisaniiru. Yaaliin barattootaa waan dabaleef qabxiin bara kanaa kan waggoota 2 darbanii waliin ennaa ilaalamu wayyawaadhaa jedhan ministirichi. Qabxii bara kanaatiin illee adda addummaa bahii qormaataa naannolee gidduu jiru hubanneerra jedhan. Oduuttaa nutti dabarraa godina Gondar kaabaa magaalaa Daabaat keessatti hidhataan tokko baqataa lammii Eertiraa dabalate namoota 2 ajjeesuu baqattoonni dubbataniiru. Torbanuma darbe sana keessa aanaa Daabaat buufata Alamwaaj keessa ka jiraatan godaantonni Eertiraa hidhattoonni haleellaa irratti raawwataniin madaa'anii gara hospitaala Gondaritti geeffamu godaantonni sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kanas buufata godaantotaa keessatti
waajjira UNHCR cinatti godaantota keessaa tokko waraananii borumtaa masaa gaafa kamisaa bilbila harkaa fudhachuuf jecha baqataa biraa rasaasaan kan dhahan yoo ta'u lubbuun hafan jedhu godaantonni. Lafa buufanni yookaan mooraan godaantotaa keessatti argamu aanaa Daabaatitti bulchiinsi ganda Cilaa Gamasaan magaalaa Daabaat keessatti namoonni 2 ajjeefamuu mirkaneessee jira. Irra hedduun isaanii godaantonni Eertiraa buufata dahannaa Alamwaac keessa kan jiran yoo ta'u haala nageenyaa jirus fooyyessuudhaaf hojjetaa jirraa jedhaniiru. Aangawaan kun dhimma kana laalchisee waajjira tajaajila godaantotaa fi kanneen godaansaa deebi'anii kan Itoophiyaarraa deebii argachuuf yaaliin taasifne milkoofne jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinneerraa gabaaseera. Naannolee Amaaraa keessatti rakkoo nageenyaa uumameef dhukaasa karaa irratti raawwatamuun miidhaan nurra ga'uu malaa jechuudhaan ayyaana waggaa maatii isaanii biratti dabarsuuf rakkisaa itti ta'u kanneen VOA'f yaada kennan ibsaniiru. Federeeshiniin Geejjibaa Itoophiyaa gamasaan guyyoottan 2 fi 3 darban keessa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa dabalatee lakkoofsi namoota gara kutaalee biyyattii adda addaatti socho'anii dabaluu ilaalchisee gaaffii imaltootaa furuudhaaf konkolaataa itti dabalaa bobbaasuusaa pirezidaantiin Federeeshiniin Geejjibaa Itoophiyaa Biraanuu Zari'uu beeksisaniiru. Kana jechuun garuu rakkoon hin jiru jechuu miti jedhan pirezidaantichi. Kanneen yaada kennan kun akka biyyaatti rakkoo nageenyaa uumame akka uummataatti mari'atanii furmaata kennuun barbaachisaadha jechuudhaan yaada dhiyeessaniiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhiyeenya naannolee biyyattii adda addaa keessatti rakkoo nageenyaas haa ta'u ka biroo uguraawwan keessumaa sochii geejjibaa lafoorra kaa'aman sochii gochuuf rakkisaa ta'uu gabaasa isaa waggaa keessatti tuqee jira. Naannoo Amaaraa keessatti qaamotii nagaa eegumsa mootummaa akkasumas hidhattoonni faannoo dirqisiisanii sakatta'iinsa akka geggeessan gabaasichi ibsee dhukaasa karaa irratti mudatuun yoo haala rakkisaa ta'e irraan kan hafe geejjiba lafoo namoonni fudhachuu hin filatanii jedha gabaasichi. Oduu taanuun aangawoonni Aljeeriyaa filannoo sanbata darbe geggeeffameen pirezidaant Abdulmajiid Tubaanee injifannoo guddaa argachuu isaanii dilbata kaleessaa labse. Garuu kaadhimamaan faallaa isaatiin dorgoman lakkaa'uu sagalee kenname irratti waan sirrii hin taane jiraachuuf filattoonni galmaan walakkaa gadi qofaatu sagalee kennaa jira jechuun himatan. Lakkoofsi namoota sagalee kennanii ba'iin 100 keessaa harka 48 akka turellee ibsameera. Ba'iin dura ifa ta'e akka agarsiisutti taphuun sagalee 100 keessaa harka 95 kan argatan yoo ta'u kunis dorgommiin marsaa lammaffaa akka hin gaggeeffamneef gahaadha. Abdelaalii Hassaanii Sharif harka 3 akkasumas Yuusef Ochiche harka 2 argataniiru. Tumsa waraanaa akka qaban taphoon mormii maqaaf ta'e qofatu kanneen isaan waliin dorgoman biraa isaan mudate. Lamaan isaaniiyyuu hundeeffama humna guddaa Aljeeriyaa jalatti dorgomaa turan. Gareen duula filannoo Hassan Sharif akka jedhanitti qondaaltonni buufata filannoo keessatti ba'ii filannoo lakkoofsa isaa akka ol kaasan dhiibbaan taasifamaa ture. Kana malees galmeen sagalee sassaabame bakka bu'oota kaadhimamtootaaf kennamuu dhabuusaa dubbataniiru. Dubbi himaa akka ta'an Hassan Sharif Ahmad Sadoq gama isaaniin akka jedhanitti kun qoosaadha. Kaadhimamaan sagalee labsame caalaa baay'ee argachuu isaanii ibsuudhaan lakkoofsi duula filannoo ofii naannolee irraa argate kaasuudhaan dubbatan. Reuters lakkoofsa san hatattamaan mirkaneessuu yookaan garee duula tabboon akkasumas kanneen biroo lamaan biraa bira ga'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee itti gaafatamaan koomishina filannoo obbo Mohaammed Sharif ba'ii filannoo yeroo beeksisanitti kun kaadhimamaa hunda gidduutti xoominaan dorgommii haqa qabeessa akka ta'uuf hojjanneerra jedhan. Haleellaa Israa'el Siiriyaa keessatti raawwatteen lubbuun namoota 14 darbuuf 40 ol madaa'uu miidiyaaleen mootummaa Siiriyaa himanii jiran. Miidiyaaleen mootummaa Siiriyaa akka jedhanitti haleellaa Israa'el halkan tokkotti Siiriyaa keessatti raawwatteen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 14tti ol ka guddate yoo ta'u namoonni 40 ol immoo madaa'aniiru. Dhaabbati oduu mootummaa Siiriyaa Saanaa wiixataa har'aa akka ibsetti haleellaan Israa'el dilbata kaleessaa galgala Siiriyaa giddu galeessaa naannoo hedduu rukutteen daandii guddaa bulchiinsa Hamaa keessa jiru irratti miidhaa geessisuusaa fi ibidda kaasisuu ibsee jira.
sana itti gaafatamaa hospitaalaa Faisal Hader waabeeffachuudhaan namni 14 du'uu fi 43 madaa'uu ibseera. Hordoffiin waraana United Kingdom keessatti argamu kan Syrian Observatory for Human Rights jedhamu namoota ajjeefaman keessaa yoo xiqqaate 4 namoota nagaa yookaan siviilota ta'uu ibseera. Haleellaa kana keessaa tokko wiirtuu qorannoo saayinsii maayaaf keessatti argamu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u kaan immoo iddoowwan milishoonnii fi ogeeyyiin Iraan Siiriyaa keessatti meeshaa waraanaa hojjechuuf buufatanii jiran kan rukute ta'uu Syrian Observatory for Human Rights beeksiseera. Miidiyaaleen biyya keessaas naannoo handaara galaanaa Tortos jedhamtutti haleellaa raawwatamuu gabaasan. Lakkoofsi namoota du'anii ni jalqabaa hospitaala biyyoolessaa Maasiyaaf kan godina Hamaa dhihaati gabaase 4 ta'uu ibsee ture. Haala kanarratti yaadni waraana Israa'el irraa hatattamaan kenname hin jiru. Israa'el waggoota dhiyootii as kutaalee mootummaan to'atamu kan waraanaan miidhame Siiriyaa keessatti haleellaa dhibbootaan lakkaa'aman kan raawwattu yoo ta'u garuu kana geessisuu ishee yookaan immoo ibsuun ishee darbee